Ashamaa harka fuunee akkam jirtu daawwattoota chaanala YouTube Abduu Oroo jala jirtanu TikTok irraa siitingii sadiin isin agarsiisa. Inni tokkoffaan isin agarsiisu akkaawuntii TikTok keessanii maaliin akka banattanii haala kamiin akka isin arguu dandeessan. Yoo diqqata akkaawuntii TikTok keessanii badee dura buutanii osoo TikTokin bilbila irra jiru akkaawuntiin TikTok keessanii maaliin akka baname haala isin itti beekuu dandeessan yookaan immoo itti arguu itti baruu dandeessan jechuudha. Inni lammaffaan isin agarsiisu TikTok keessan yeroo TikTok keessan bilbila irraa badee fakkeenyaaf bilbila irraa badee jedhee bilbila keessan kabiraatti dabarfattan akkaawuntii TikTok keessanii maaliin akka deeffachuu dandeessan fi akkasuma haala kamiin akka itti naqxanii deeffachuu dandeessan agarsiisa. Inni lafa akkaawuntii TikTok keessanii keessan namoota jiran yookaan immoo akkaawuntii TikTok keessanii bilbila biraatiin seentanii yoo jiraattanii appilikeeshinii biraatiin seentanii yoo jiraattan akkasuma namoonni akkaawuntii TikTok keessanii isin waliin ilaaluu isin waliin fayyadamaa jiraachuu isaaniitii fi akkaawuntii TikTok keessanii namni isin waliin fayyadamaa jiraachuusaa haala itti beekuu dandeessan jechuudha. Inni sadeessaa ani isin agarsiisu immoo TikTok keessan yeroo bantanii kaatanii gaafii na gaafatanii TikTok keessan mallattoo ida'uu eegatuuttanii akkasuma laayivii naaf hin dhufu warri jettanii jirtu. Kanaafuu kana sadiin isin agarsiisaa na waliin turaa isin jira. TikTok irraa siitingii murteessaa ta'e sadiin isin barsiisaa jechuudha. Kanaaf chaanaalaa kan koo warri hin beekne Abduu Oroo jechuudha. YouTube gubbaarraa ni argattu. Chaanaalii Abduu Oroo tokkoffaadha kuni. Kanaafuu chaanaalii kana Abduu Oroo jettanii barreeffattanii chaanaalii inni akka biraallee ni jira. Kanaafuu kanaallee maatii ta'uu hin dagatinaa isin jedha. Chaanaaliin kun haaraadha dhinya baname. Namootaaf sheer gochuu hin dagatinaa isin jedha. Chaanaalii kabiraallee ni qaba Abduu Oroo jedhee kan jiru. Kanaafuu chaanaalii sana illee sabiskiraayibii gochuudhaan maatiitti dabalamaa isin jedha. Chaanaalii kanallee irra seenaati. Warri sabiskiraayibii hanga onaa hin godhin yoo jiraattan asirra seenaati sabiskiraayibii godhaa isin jedha. Chaanaala kana irra galaati sabiskiraayib godhaa akkasuma viidiyoo yeroo dhaggeeffattan laayikii tuquu hin dagatinaa isin jedha. Gara barnootaa isin oofaa na waliin turaa hundi keessaniyyuu. Kanaafuu gara barnootaa hogguu deemnu akkaawuntii TikTok keessanii maaliin akka baname beekuudhaaf bilbila keessa irraa akkaawuntii TikTok irra ni seentu. TikTok irra ni seentu jechuudha. Aappii TikTok irra eega seentanii ganjallaa kana harka mirgaatti mallattoo piroofaayilii ni jira. Mallattoo piroofaayilii kaa tuquudhaan gara TikTok keessanii seentu jechuudha. TikTok bilbila irraa qabdan keessanii seentu jechuudha. Haala kanaan eega keessa seentanii maal gootu asirratti tuqaa sadii harka mirgaatti gubbaarra ni jirti. Harka mirgaa kana irra tuqaa sadeen kana yeroo takkaan ni tuqxu. Achirra eega tuqxanii gad dhufuudhaan asirratti siiting and privacy bakka jeekaa ni tuqxu jechuudha. Achirra tuquudhaan haala kanaan majammaraa irratti kan argamu kana yookaan immoo ka awwal irratti argamu kana akkaawunti ka jedhe ni tuqxu jechuudha. Asirra bakka akkaawunti kana eega seentanii irra tuqxanii gara fuulduraa isin galcha jechuudha. Akkaawuntii gara eega tuqxanii haala kanaa isin nagaa asirratti akkaawunti information jechuuni akkaawuntii bilbila keessanii akkaawunti information bakka jedhe kana yoo tuqxan jechuudha. Asirra eega tuqxanii lakkoofsa bilbilaati yoo bantan akkasuma lakkoofsa bilbilaa isin agarsiisa. Yoo diqqata Gmail amantanii jiraattan Gmail isin agarsiisa jechuudha. Haala kanaa si bana. Fakkeenyaaf an lakkoofsa bilbilaatii fi Gmail jira qaba. Yoo diqqata lakkoofsa bilbilaa jira qabaatte lakkoofsa bilbilaatii bantan asirratti argattu yoommoo Gmail amantan asirratti argachuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu tokkoon bantanii yoo jiraate akkaawuntii keessa yoo Gmail qofa ta'e lakkoofsa bilbilaa itti guuttachuu qabdu. Akkasuma akkaawuntiin keessa lakkoofsa bilbilaa yookaan immoo Gmail qofaan banamee jiraate lakkoofsa bilbilaa itti dabaluu qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf yoo diqqata Gmail hin beekne lakkoofsa bilbilaatii waan dhiifattanuuf akkasuma yoo diqqata immoo lakkoofsa bilbilaa isin hin qabaanne Gmail ani akkaawuntii TikTok keessanii yoo badee ittiin deeffachuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu asirraa waan bantanii akkaawuntii keessan achirratti argachuu dandeessuudha. Inni lammaffaan isin agarsiisu bilbila keessa irraa bakka sekiruut jedha kan isin ganjallaa kana akkaawuntii ganjallaa sekiruut bakka jedha kana irra tuqxuroo takkaaf achirra tuquudhaan haala kanaan isin naqayuu sachee tuqxan jechuudha. Yeroo isin achirra tuqxanii haala kanaan keessa isin galchaa jechuudha. Yeroo inni haala kanaan keessa isin galche maal gootu asirratti manage device kan jenne jira yookaan immoo manage device bakka jeekaa tuquudhaan gara fuula duraa deemtu xiyya fi lafiitii tuquudhaan manage device jechuun manage device bakka jedhe yookaan immoo device isaa keessa eega seentanii akkaawuntii keessan namni yookaan immoo bilbilli biraa yoo jiraate ganjallaa kanatti isinii baasa. Samsung Galaxy A21s ka jedhu kun kan kootidha. Kanaafuu Samsung yookaan immoo bilbila keessan akkaawuntii keessan namni biraa seenee yoo jiraate yookaan immoo isin bilbila biraatiin seentanii yoo jiraattan irraan gadee kanatti argattu jechuudha. Kabiraallee irraan gadee kan isinii baasa. Maqaa bilbila keessanii yoo jiraate haala kana awwalatti isinii baasa. Maqaan bilbila nama biraa yoo jiraate xiyya fi lafiitii maqaa bilbila namaa sana fi lafiitii akkasuma mallattoo dileetii jira. Mallattoo dileetii sana tuquudhaan namoota bilbila biraatii yoo dhiqata seentee ofii keessanii yoo seentee jiraata yookaan immoo namoonni biraa TikTok keessan keessa yoo jiraatan filafiitiitti ni argama dileetiin jechuudha. Kanaafuu bakka dileetii haa tuquudhaan gananni biraa yoo keessa jiraate ofirraa balleessuu dandeessu jechuudha. Achirra tuquudhaan akkaawuntii TikTok keessanii namni isin waliin ilaalaa jiraachuu isaa achirra tuquudhaan ofirraa baasuu dandeessu yookaan immoo
yoo namni keessa jiraate ofirraa balleessuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu achirraan TikTok account keessanii achirra tuquudhaan ofirraa balleessitu. Kanaafuu setting inni sadeessaan isin agarsiisu privacy bakka jedha kana asumarraa ni seentu keessa jechuudha. Privacy kana eegasiintanii haala kana isin baasaa tokkoffaa asirratti privacy account kan jiru kun ofii ta'ee ta'uu qaba. Account keessan namoonni akka follow godhan yookaan immoo followeriin isiifin argamsiisuu dhiqata oonii ta'ee jiraate followeri takka illee argachuu hin dandeessanu isiniifin herreegu jechuudha karaa gabaabaa. Inni kan jallaa kun online irra jiraachuu keessan namni mul'isa. Activity start kan jiru kun online irra TikTok keessan online irra jiraachuu isaa namoonni follow isin godhanii qaban yookaan immoo followeri isin godhanii jiranu yeroo isin online seentan isin arguu danda'u yookaan immoo isin laaluu danda'u jechuudha. Online jiraachuu keessan jiraachuudhaaf dhiisuu keessan beekuu danda'u. Yoo isin ofii gootan immoo haala kanaan namoonni online irra jiraachuu keessan ilaaluu hin danda'an jechuudha. Nam tokko isin arguu hin danda'u jechuudha. Asirraa immoo keessa hin garsiisu ganjallaa kana dhufuudhaan gaa mallattoo kana sugar your account to other kan jedhu kana xiyya fiillee fiitii tuquudhaan gaa akkaawuntii keessan haala kanaan oonii ta'ee taa'uu qaba. Kun ganjallaa kun Facebook yoo qabaattan Facebook keessanii wal qunnamsiisee akkasuma follower hedduu akka isin argamsiisuuf jechuudha. Ka awwalaa kun egaa wantoota isin banattaniin akka inni wal qunnamuu Gmail yoo ta'e yookaan lakkoofsa bilbilaa yoo ta'e jiraate akka inni wal qunnamuun yoo barbaadan kana on gootu jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti Facebook friends Facebook jalaa qabdannu akka inni ofumaa isaatiin automaatikii gara Facebook dhufee yookaan immoo gara TikTok keessan yoo inni TikTok qabaate viidiyoo TikTok irra isin maxxansitan abbichatti akka dhaqu gargaaraa jechuudha. Kanaafuu asirratti kana lacheenuyyuu oonii gochuu qabdu yookaan immoo sadeenuu oon gootanii taa'uu qabdu jechuudha. Ganjallaa kana kan isin agarsiisu sign content and Facebook friends bakka jiru kana xiyya fiilee fiitii tuquudhaan gaa haala kanaan jechuudha. Kana xiyya fiilee fiitii eega tuqxanii haala kanaan kun oonii ta'e oon gochuu qabdu jechuudhaan ko fakkeenyaaf ofii ta'ee jira Facebookiin. Kanaafuu isin immoo Facebook yoo qabaattan kana on gootanii itti fayyadamuu qabdu jechuudha. Achirratti on gootanii taa'uu qabdu yookaan immoo kaawwachuu qabdu jechuudha. Setting kana Facebookidhaan akka wal qunnamu setting haalamanii Facebookidhaan akka inni wal qunnamee akkasuma follower hedduu itti argachuu barbaadan kanneen kana irra tuquudhaan on gootu jechuudha. Kabira asirratti commentiidha. Commentii TikTok kana nuti barreessuu barbaadan kana on gootu. Kaawwala kana everyone kan jedhanii kaawwattu jechuudha. Akka namni commentii TikTok keessanii isinii barreessuu barbaadan kaawwala irra kaawwattu. Friends kan jedhu yoo kaawwattan egaa namoota follower isin godhan yookaan immoo namoota follow isin godhanii qaban qofatu isinii barreessa jechuudha. Setting TikTok kana gaa haala kanaan itti fayyadamuu dandeessu isin jedha akkasuma warri nagaafatanii jirtanoo haala kanaan itti fayyadamuu dandeessu. Kabraa kan isin agarsiisu TikTok irraa live seenuudhaaf gaa live yoo isinii bahuu dide mallattoo ida'uu yeroo tuqxan gaa livein isiniif hin bahuu ta'e akkasuma followeriin keessan kuma takka ta'e yoo jiraate livein isinii bahuu danda'a jechuudha. Yoo followeriin kan keessan kumaa gad ta'e immoo livein isiniif hin bahu isin jedha. Kana malees akkaawuntii TikTok karaa sirriitiin haala itti banattanu isin agarsiiseen ture. Barnoota isaa YouTube'aan koo jedhanii argattu. Kana malees haala kanaan gaa TikTok irraa setting kana haala kanaan sirreeffadhaatii itti fayyadamaa isin jedha. Kana malee waan isin giluu yoo jiraate viidiyoo kana jalatti commentii na barreessaa isin jedha. Barnoonni irraa asumatti dhaabataa gaaffii qabaattan commentii kaasaa isin jedha. Hanga walitti deemnutti nagaan tura.